Guys, har'a dhugaa jirtu isinii baasuufan dhufe jechuudha. Waa'ee kan kuufii kan wabii irratti namoonni baay'een gaafii isinitti ta'e namoonni baay'een waa baay'ee jechaa jirtani. Because ani komentii keessaan hundaan argu akkuma dura isinitti hime jechuudha. Komentii keessaan hundaan argu fakkeenyaaf amma komentii nama 15 si barreessee nama 20 si barreessee nama aga kana si barreesse jedhee lakkoofsanaaf kaa'a. Because gaafa dhaqeen gadi tuqee komentiin keessan kan nama muraasaa qofadha kan naaf bahu jechuudha. Amanuudhaaf yoo ta'e immoo viidiyoo irraa isinii waraaba hin argitanii jechuudha. Viidiyoo irraa isinii waraaba. Dhugaa rabbii jechuudha komentii keessan hin arguani. Namoonni komentii arraba of keessaa qabu ashaangulliitii boo'ichaa akkasuma ashaangulliitii bakka wanta adda addaa argisiistu kana akshinii adda addaa argisiistu kana keessan akkasuma jecha arraba waan adda addaa of keessaa qabu keessanii dhugaa rabbii isiniin jira hin argu. Arkaan jiru jechuudha. Komentii muraasadha fakkeenyaaf viidiyoo kaleessa gillakkisee irratti jechuudha. Viidiyoo kaleessa walaloo wabiitii fi kan koo wal qabsiisee gillakkisee irratti nama 15 yoo jiru agasiidha. Garuu gaafan tuqee baasu hagamta akka bahu hin argitanii. Viidiyoo raasinii waraaba jechuudha. Dhugaa isa dhugaa rabbii jechuudha. Soba osoo hin taane amma nama 15 kunoo asirratti mul'ataa jira. Bakka nama 15 sanarra gadi naan tuqu nama 15 sanarra naan gadi tuqu nama meeqa tokko naa ba'aa jiru kun ilaala. Nama meeqa nama 4 qofadha jechuudha. Komentii kan naa barreessee jiru viidiyoo irraa ilaaltu jechuudha. Viidiyoo kanarraa ilaala kun viidiyoo asirra sinii kaa'a. Nama meeqa nama 4 qofa jechuudha. Komentii irratti kan naa mul'ataa jiru viidiyoo kaleessa irratti jechuudha. Viidiyoo kaleessa gillakkisee irratti nama 4 qofadha komentii kan naa barreesse kan naa mul'ataa jiru. Garuu iskiriinii irratti immoo bakkee lakkoofsa komentii irratti immoo kan argisiisu nama 15dha. Nama 15 argisiisaa jechuudha. Takka immoo wanti isin baruu qabdanii chaanaalli kun ana bira bichaa miti kan jiru wabii biraarree hin jira kana quba qabaadhadha. Tarii akka carraa ta'ee komentii isiniif deebisa yoo ta'e akka carraa ta'ee komentiin keessan ilaalamaa hin jiru jettanii yaadinaa jechuudha. Isin ilaalamaa jira anillee nan ilaala. Inni illee ilaalaa jira jechuudha. Amanuudhaaf immoo dhuguma akkamitti chaanaalli kun isa biras hin jira hin sobdaa isa bira hin jiru jechuu barbaadanii isinitti argisiisuu danda'a jechuudha. Isarree akka isa bira jiruu fi akka hin jirre akkamittiin akka ta'e isinitti argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf komentiin hunda keessanii hin mul'atu isin gaafan jedhu soba isinitti fakkaatee jechuudha. Soba miti dhugaadha. Lammaffaa sababni isaa maaliif mul'achuu didaa? Jechoonni isin barreessitan suni jecha haalan gaarii miti, jecha fudhatamaa miti, jecha qeequmsa of keessaa qabudha jechuudha. Bakka kanatti waan isin himuu qabu takka jechuudha. Dhugaa isin himee bira darba. Namoonni baay'een keessanii yeroo duraanii ilaalaa ture jechuudha. Komentii kana ergan seera isaa guuchisiiseedha. Komentii kana kanan adabbii isaa jala galte jechuudha. Lammaffaa waan isin himuu barbaadu nama hordoftoota taatan nama kamiyyuu jechuudha. Nama hordofaa jirtu taatanii komentii gadhee hin barreessina. Sababni isaa maali? Chaanaala kana itti fayyadamtoo taatan chaanaalli kun fudhatama isiniif hin qabaatu jechuudha. Lamin akkuman ani godhu kana godha namni inni kunis. Akkuman ani amma komentii kana komentii gadhee na biratti barreeffamu akka inni fudhatama hin qabaanne akka inni na biratti hin dhufne akka inni seeraan alatan ta'e kan godhe kanatti namni biraas gochuu danda'a. So chaanaalli keessan suni ammuma isin komentii sana barreessitan ammuma isin komentii sana namaaf barreessaa deemtan chaanaalli keessan galmeeffamaa deema jechuudha. Bakka sanatti galmeeffamaa deema. Jechi isin barreessitan suni wanti isin gootan suni galmeeffamaa deema. So kanaafiyyuu komentii gadhee namaaf barreessuu dhiisadha. Bakka kanatti dhugaa jirtu isin hima kanan isiniin jedhee waa'ee anaaf wabiitii irratti jechuudha. Namoonni baay'een keessanii mucaan hiriyaa qaba, mucaan kaadhimaa qaba. Akkasuma immoo wantoota baay'ee kan jettanii jirtan yeroo komentii duraanii irratti jechuudha. Nan ilaala. Fakkeenyaaf chaanaala kanaan yoo seenee arguu hin danda'u. Chaanaala biraatiin immoo gaafan dhaqee ilaalee komentii muraasa sanaan arga. Hunda osoo hin taane muraasa sanaan arga jechuudha. So isarratti akkam isinitti fakkaata? Itti yaadaa isin gadi fageessati itti yaadaa dursaati. Yoo itti yaaddanii gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf anaan waa baay'ee naan jechaa jirtanii jechoota baay'ee jechaa jirtanii safuudha. Akkamitti dubartiin dhiiraan akkatti isin jaalladha jettiin akkamitti dubartiin dhiira gaafatti akkamittiin akkas taata ati maalidha ati maalodha kan naan jettan hedduu keessantu jira jechuudha. Jechoota isin jettan sanaa fi ana fakkaateen itti hin mul'atu.
ani wanna fedhillee hoo ta'ee rabbii bakka jaartii isa jettan sanaaf jechuudha bakka jaarummaa sana gahuuniyyuu kennaa tokkodha jechuudha kennaa tokkodha rabbiin bakka sanaan si gahuuniyyuu kennaa tokkodha yaa rabbi bakka sanaan naga'ii bakka jaarummaa sanaan naga'ii jedhiitti rabbiin kadhadhu jechuudha bakka sana ga'uun kakkee kennaa guddaa takka argatteetta jechuudha soo sababni isaa maalinni namni osoo bakka sana hin gahin biyya lafaa kanarraa deemutu jira osoo bakka sana hin gahin waa meeqan kan karaatti futu jira jechuudha. So rabbiin immoo bakka jaarummaa sanaan nagee raawwate nama itti waamamu na taasisu isaatiifuu happy hedduu takkan jaalladhe jechuudha. Baay'ee takka. Sababni isaa rabbii waan na jaallatuuf bakka sanaan nagee jaalala rabbii waan an qabuufi so namni hin jaallatasi jaallatees immoo hin dhabasi hin jaallatamasi jaallatames kan nama sanaa ta'uu dhiisuu danda'a ta'uus danda'a dhiisuus danda'a. Because namni takka mooyyuu waliif saradda'uun wanti kuni maalidha jedhee raawwatee gadi fageessee yaaduunis ni jiraata. Namoonni baay'een keessanii bakka jira miti. Hardi dhuma taataniiti jechuudha kan isin dubbataa jirtanii hardi dhuma taataniiti jechuudha komiintiin isin barreessitanii bakka I don't know maaliif akkasiin taatan naagalaa hin jiru. Bakka kanatti namoonni baay'een wanti kuni maaliif akka deemaa jiru itti hawwaqimu. akkam akka ta'u hin beekamu ለምን ወዳችሁ ጣላችሁ እኔ ልጁን ወዳለሁ ምን ታረጋላችሁ እንጃ አላዳ jechuudha jaallattanis jibbitanis nan jaalladha bakka እንደውም ዱራ jechuudha akka qaldiitittiin seenee ture yubeetta waan kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akka qaldiitittiin jechuudha haasaa kanan ture gin jechoonni keessanii fi wantoonni isin gootan koomentiin keessan wantoonni isin jejjechaa jirtan hundi isaatiyyuu because namoonni akkanatti haasoftan kun jechuudha nama anaan na beektan ta'uu dandeettanii yookiin nama nan beekne ta'uu dandeettanii ready waan hundaafuu ani ready ta'eetiin jira jechuudha na beektanii haasoftanii na beekuu baattanii dhimma koo miti jechuudha so indom ani durarree qaldiifiin akka qaldiitittiin haasaa ture akka qaldiitittiin taphachaa ture gin amma dhugaadhumaan jaalladheetiin jira jechuudha dhugaadhumaan jaalladheetiin jira jaalattanillee jibbitanillee jechuudha maaltu dhufash maaltu dhufaan jedhame amma maaluma dhufamee natti hima waanuma dhufu natti hima kanaaf iyyuu jechuudha isii dhugaadhuma dhugaanarraa baruu barbaaddu yoo taatan dhugaadhumaan jettu yoo taatan amanuu barbaaddu yoo taatan isuma dhugaa jaalladheen jira bakka isuma dhugaa jaalladheen jira jaartii maaloo maarroo yeroo namaa dirqama ta'eera maal warri jettanii bakka dirqama ta'eera hay maal taatan isin hay namni bar hin jiraatini dhufuu bar sirra dhaabatee morma si kutamiti haboo maal taate jaalala keessatti immoo maali rakkoo maal qaba dirqamsiisanii yoo wal jaalatan dirqamsiisanii yoo wal jaalatan maal rakkina qabaa maal taatan nagumaa isin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii kanaaf jechuudha walaakin hundi keessanuu taragaaggaadha yeroo gabaabaa keessatti wantoota jiru hunduma isaayyuu isni qabannee dhufna egaa dubbiin tuni dhugaadhuma wabii fi tsiggeen yookiin immoo haati cabsaa dhuguma wal jaalatanii tsiggeen dhuguma wabii jaallattee wabiin immoo maal jedheeni deebii maal isaaf isheedhaaf kenne akkamittiinidha kan isin taragaaggaatee amma akkasittiin teessee nufaan haasaa jirtu maaltu muudatee jidduu kana keessatti maal harkattee abdii maalii godhattee kan jettanii raawwattanii itti yaadaa itti tilmaamaa akkasuma waa baay'ee jechaa jirtanii yeroo gabaabaa keessatti deebii isaa isinii qabadheetiniin dhufa obsaan na eeggadhaan isiniin jedha hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa like share gochuudhaan na jajjabeessaa warri immoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu bira